Dhaga'ame isa biyyaa ba'ee dararaan meeqa irraa ga'eetu naaf beeka. Lafti natti dukkanaa'e miillatu na oollate mataaf miila walii wallaale guyyoota hospitaalattan of arge. Edaa abbaa warraa koo obboleettii koo garaa tokko baane haadha warraa godhatee waliin jiraataa jira. Inumaa wanti na gube na dhiisuu dide ijoollee lama waliin godhataniiru. Dhimma kana yeroon qoradhu abbaa warraa kiyyaas ta'ee obboleettiin koos waan raawwatan kana koo abbaa ijoollee lamaatu obboleettii koo fuudhee waliin maatii horatee na eege. Ashamaa harka fuunii hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin haa galatu jecha seenaa baay'ee nama gaddisiisuu fi seenaa baay'ee irraa baratama jedhee yaadu tokko seenaa obboleettii keenya tokko isiniif qabadhee dhufee jira waan ta'eef hamma dhumaatti yaada kanaa dhaggeeffattanii obboleettii keenyaafillee seenaa ishiin keessa jirtu rakkina haddaa keessa jirti waan ta'eef yaada isin keessa jiru otoo isin ta'ee maal gootu waan ta'eef yaada keessan koomentii godhaa jechaati seenaa ishii isinii dubbisa jechuudha. Maaliif namni miiricha keessa jiruu fi namni taa'ee haalicha itti yaadee miira tasgabbiitiin namni yaaduu fi namni haalichi keessa jiru garaagarummaa qaba waan ta'eef innis akkas jedhaa nan dubbisaa seenaa obboleettii keenya. Biyya Arabaa waggaa torban jiraadhe. Waggoonni jalqabaa sadan anaaf jireenya osoo hin taane hanga wareegama lubbuutti na gaafatee ture. Guyyaa ofii malee hin du'aniif malee beelli reebichi ana irratti wal furuu ture. Wanti anarra ga'e waa salphaa hin turre. Anii fi abbaa warraa koo waliin biyyoo daagnee guddanne. Waliin barannee guddannes. Erga waliin guddanne booda hariiroon keenya gara jaalalaatti jijjiiruun waliin bultii ijaarranne. Jireenya haaraa eegalle. Erga bultii ijaarrannee sababa rakkoo diinagdee qabnuuf waggaa lama caala mana tokko waliin jiraachuu hin dandeenye. Yeroo sana akka faallatti kanan kaa'ee fi ofii kootii biyya Arabaa waggoota muraasa hojjedhee waan hojjedhee inni walirra nuuf kaa'ee booddee jireenya fooyyaa akka jiraannuuf ture. Yaada kana innis fudhatee tole naan jedhe. Mucaa koo abbaa warraa koo biratti akkanaaf guddatu hawwii koo waan tureef obboleettii koo ishii qotusuu of biratti fudhee barnoota ishii barachaa mucaa koo fi abbaa warraa koo akkanaaf kunuunsituun godhe. Gara biyya hambaa lukti koo irra ejjetee hin beeknetti qajeele. Waggoonni jalqabaa sadan ulfaataa ta'us waggoonni arfan ittaanan maatii gaarii biratti waan naqabee haala gaariin hojjedhee jiraachaa waanan argadhu immoo abbaa warraa kootti ergaa ture. Birriin itti ergaa ture fooyyee argisiisaa waan tureef maallaqa kana callisee kaa'urra ittiin mana bita jedhe. Anis tole jedhee mana bitee itti galuu natti himee anis nan gammade. Osoo kanaan jiru waggaa baranaa nan dhufa jedhee garuu guyyaan dhufu itti hin himne. Innis tole naan jedhe osoo ittiin himin tikeetti kutadhee waggaa torba booda gara biyyaatti qajeele. Yaanni fi bifni na badeera. Yaanni abbaa warraa koo fi daa'ima koo humnaa hollatti ta'ee isaan arguuf anis gaggabeera. Gaafa biyya abbaa kiyyaa ga'u dubbiin akka ani yaadee dhufe miti. Miira natti dhaga'ame isa biyyaa ba'ee dararaan meeqa irraa ga'eetu naaf beeka. Lafti natti dukkanaa'e miillatu na oollate mataaf miila walii wallaale guyyoota hospitaalattan of arge. Edaa abbaa warraa koo obboleettii koo garaa tokko baane haadha warraa godhatee waliin jiraataa jira. Inumaa wanti na gube na dhiisuu dide ijoollee lama waliin godhataniiru. Dhimma kana yeroon qoradhu abbaa warraa kiyyaas ta'ee obboleettiin koos waan raawwatan kana fedhuma isaaniitiin waan nama qaanessu kana amanee fudhachuu dadhabe. Salphina koo kana anaaf icciitii biyyi beeku kana dubbachuuf ishii obboleettii kiyyaa innis abbaa warraa kiyya. Akka wanti tokko oomaa hin mudannetti callisee akkan waliin jiraanneef immoo ijoollee lama waliin godhataniiru. Boru mucaan kiyya yeroo guddate of bare dhugaa kana maal jedheen dubbadhaa. Callisee biyya hambaatti deebuuf dhalli koo fi dafqi koos nama rara. Jarana seenaa kana keessa jira. Mee osoo isin ta'ee maal gootu anaaf falli koo maalidha jetti obboleettiin keenya. Egaa obboloota koo seenaa obboleettii keenya isinii dubbiseetiin ka'ee obboleettiin keenya gaa'ela dhaabattee yookiis bultii godhattee erga waggaa lama waliin jiraatanii abbaa manaa ishii wajjin waggaa lama erga wajjin jiraatanii haalli jireenya isaanii
qabeenyi yookiis immoo dinagdee isaanii isaan rakkisee jireenya isaaniitti ulfaandanii ishiinis akka falaa yookiis immoo malli ishiin keessee ani deeme to'i biyya hambaa waggoota hamma ta'ee hojjadhee jireenya keenya kana jijjiirree yookiis immoo fooyyessinee wal wajjin jiraachuuti qabna jettee sababa ijoollee fi abbaa manaa ishii kana ammoo nama ishiidhaaf kunuunsu ijoollee ishiillee abbaa manaa ishii bira ta'anii akka baratanii fi obboleettii quxisuu ishii irratti dhalate kan qabdudha jechuudha. Gaafa kana obboleettii ishii dhuftee isa bira teessee abbaa manaa ishiitiifis nyaata bilcheessaa ijoollee ishiitis kunuunsa ishiidhaaf guddisaa ishii bira teessee akka barattuuf haala mijeessitee abbaa manaa ishii biratti galchite. Abbaa manaa ishii kun obboleettii wajjin obboleettii micayyoo kanaa wajjin jireenya itti fufte jechuudha. Obboleettiin keenya kun garuu biyya Arabaa keessatti dararaa mana ishiidhaaf hin mijanne keessa galtee turte. Achi keessatti waggaa 3 erga jiraattee waggaa arfaffaa ishiitti jijjiirrattee maatiin ishiin bira galtees haalli ishiidhaan mijatee waan turee fi maallaqni ishiin hojjattes immoo walirra bu'ee fi waggaa 7 biyya Arabaa keessa jiraattee gaafa gara biyya ishiitti imaltu waan ishiin yaaddee fi waan ishiin karoorsite waan ishiin arguudhaaf imalleetu ishii mudate. Ishiinis abbaa manaa ishii kanaa nan dhufaa nan gala jettee guyyaa isaa otoo ittiin himini sabpiraayis isa jedhasan isa gochuudhaaf gara biyyaatti yeroo himaltu ishiin iyyuu sabpiraayizii addaatu ishii mudate jechuudha. Kanarraan kan hafe obboleettiin keenya kun of wallaaltee mana yaalaa keessatti kan ishiin obbeekte jechuudha. Maaliif obboleettii ishii kan garaa tokko waliin baan abbaa ishii tokko abbaa manaa ishii abbaa mucaa ishii wajjin gaa'ela yookiis immoo bultii keessa galanii ijoollee lama silumayyuu waliin horatanii ijoolleen kun ijoolleen obboleeyyan lamaanii abbaa tokko irraa dhalatanii abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii obboleettii ishii kana wajjin jiranii. Kanaaf iyyuu obboleettiin keenya kun callisuudhaaf mucaan ishii irraa dhalate kun borutti maal jedheen abbaasaa itti maasila as deebi'ee biyyuma Arabaa kana iyyuu nan jiraadha kun salphinaadha. Ishii sun obboleettii kooti inni kun abbaa manaa kooti ijoolleen keenya immoo borutti kana maal jedhu jette obboleettiin keenya yaada akkanaa keessa jirti jechuudha. Egaa obboloota koo mee yaada qabdanii obboleettii kanaaf koomentii jalatti kaa'adha. Haati seenaa kana dubbifachuu dandeessi. Namoonni hedduu yoo dhuffatanii yoo wantoonni akkanaa kun isaan mudachuuti danda'a jechuudha. Asumani as keessa ammoo barumsa maal argannaa jechuuti dandeessu. Obboloonni biyya Arabaatti yeroo bultii yookiis immoo gaa'ela keessaa dhuftanii jireenya keessanii jijjiiruudhaaf jireenya keessan haaressuudhaaf yeroo jechuudha fooyyeffachuudhaaf gara biyya Arabaa dhuftan obboloota keessanii warra ga'an shamarran geessu fuutanii abbaa manaa keessanii dhiira bira hin kaa'ina. Maaliif alagaadha waan ta'eef iyyuu tariitu jechuudha miira hin taane keessa galanii to'i isaanii dogoggoroonni akka kanaa uumamuuti danda'u. Obboleettii keessanis dhabuu dandeessu abbaa manaa keessanis dhabuuti dandeessu qabeenya keessanis akkasuma immoo ijoollee keessanillee dhabuu dandeessu jechuudha. Abbaa manaa keessan hangam yoo jaalattaniyyuu obboleettii keessanii fuutanii biratti hin galchina isiniin jechuun dhaamsa kooti jechuudha. Yeroo hedduu mudannoon akkanaa namoota muraasa irratti deddeebi'ee kan inni mul'achaa jirudha jechuudha. Maaliif dubartiin tokkoo fi dhiirri tokko mana tokko keessa galuuni hin ulfaata isiniin jedha obboloota koo. Namni hin dogoggora wal bira jiraataa wal nyaataa hin dhugaa waan ta'eef iyyuu isiniin jechaati waan turtii keessan na wajjin gootaniif guddaa galatooma jecha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaannaa tura. Korsas irraha hafut hannu